jalqaba irratti hangafoota oduu Aljeeriyaan lammiilee isii sadii Faransaayitti hidhamuu hordofee dippiloomaatonni Faransaayii sa'aatii 48 keessatti akka bahan ajajjeem. Hooggantoonni majlisichaa masjiida qaamolee nageenyaatiin haleellaan irratti raawwatame daawwatan. Mootummaan Itiyoophiyaa piroojeektii misoomaa koriidarii hatattamaan akka dhaabu Amnestiin gaafate. Abbootii paanaaliin gamtaa Afrikaa hatattamaa walitti qabamee raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti akka mari'atu gaafate. Harar miseensa Federeeshinii magaalota turizimii addunyaa taate. Ashamaa harka fuunee nageenyi bakka jirtanitti isin haa ga'u. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Abdii Miidiyaa Neetworkii akkasumas pilaatfoormii garaagaraa kanneen akka TikTokii, Telegiraamaa fi Feesbuukaan hordofaa jirtan nageenyi waaqaa Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu jedha. Amma hangafoota oduu irraa gara balballoomii oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa wajjin tura. Aljeeriyaan lammiileen isii sadii Faransaayitti hidhamuu hordofee dippiloomaatonni Faransaayii sa'aatii 48 keessatti akka bahan ajajjeem. Aljeeriyaan Paaris keessatti qondaala qoonsilaa dabalatee lammiileen isii sadii hidhamuu hordofee dippiloomaatonni Faransaayii 12 sa'aatii 48 keessatti akka biyyaa ba'an ajajjeetti. Lammiileen biyyaa akka bahan ajajaman aanga'oota bulchiinsaa fi dippiloomaasii ministeera biyya keessaa Faransaayii waliin hidhata qaban ta'uun odeeffannoon Abdii Miidiyaa Neetworkiin Arab News irraa argate ni mul'isa. Maddi oduu keenyaa biraan Pirees TV'n dippiloomaatonni dhimma alaa Aljeeriyaa kan ari'amaa jiran lammiileen Aljeeriyaa sadii Faransaayitti hidhamuu isaanii hordofee akka ta'e ibsa. Faransaay Aljeeriyaa koloneeffattee kan turte ta'uun kan beekamu yoo ta'u erga isiin walaboomtee as illee dhiibbaan jidduu seentummaa isii hanga ammaatti hin dhaabbanne. Biyyoota kanneen jidduu waggoottan dheeraaf ammallee dippiloomaasiin fayyaalessi hin jiru. Oduu itti aanutti yoo ceenu hooggantoonni majlisichaa masjiida qaamolee nageenyaatiin haleellaan irratti raawwatame daawwate. Hooggantoonni olaanoon mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee masjiida Tabaarakii kan naannawa Meeksikootti argamuuf dheengadda halkan qaamolee nageenyaatiin haleellaan irratti raawwatametti argamu daawwateera. Pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee miseensota hojii raawwachiiftuu fi hooggantoota biroo waliin ta'uun humnoonni nageenyaa uffata poolisii uffatanii dilbata darbe halkan dallaa masjiidaa marsee jiru erga diiganii booda haala jiru ilaaluuf masjiida Meeksikoo Tabaarak daawwataniiru. Majlisni akka ibsetti pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimma islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sultaan Amaan Eebbaa musliimota naannoo sanatti argamaniif ergaa dabarsaniin taateen kun akka irra deebi'amee hin muudanneef sadarkaa dhaabbileetti furmaata waaraa argachuuf hojjechaa jirra jedhan. Manni marichaa dantaa fi mirgoota musliimotaa eegsisuuf hojjetu qaama dhimma ilaallatu waliin mari'achuun hawaasni musliima hanga deebii argatutti tasgabbaa'ee obsaan akka eegu gaafataniiru. Akka hawaasni bakka sanatti argaman jedhanitti bilbila keenya fudhatanii sa'aatii dheeraaf bakka tokkotti nu walitti qabuun yeroo diigamu beeksisaa kamuu akka hin baafnee fi nu ittisan jedhanii taateen kun maaliif akka tahee fi ajaja eenyuun akka raawwatame gaafatanii majlisni dhimmicha hordofee nu beeksisuuf eegaa jirra jedhan. Oduu biraatiin immoo mootummaan Itiyoophiyaa piroojeektii misoomaa koriidarii hatattamaan akka dhaabu Amnestiin gaafate. Amnestii Intarnaashinaal magaalaa Finfinnee fi naannoo birootti marii baay'inaa yookiin eegumsa seeraa malee buqqa'iinsa dirqamaa bal'aa raawwatamaa jiraachuu eeruun mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa piroojeektii misoomaa koriidarii hatattamaan akka dhaabu gaafate. Dhaabbatichi gabaasa isaatiin qorannoo gaggeessee ji'a Sadaasaa 2024 magaalaa Finfinnee
Kutaalee magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessatti namoonni 872 marii gahaa beeksisaa yookiin beenyaa tokko malee akka buqqaan mirkaneessuu ibseera. Kun namoota fedhii isaanii malee humnaan buqqisuudha jedhe Amnestiin. Meeshaalee mancaafamuu bira darbee buqqaatiin kun dhiibbaa hawaasummaa fi xiinsammuu qaba jedheera. Afgaaffii taasifameen namoonni hedduun ijoolleen isaanii dhimma fayyaa sammuutiin rakkachaa akka jiran kan himan yoo ta'u, miira mootummaadhaan gaafatamuu akka itti dhagahamus ibsaniiru. Abuutii paanaaliin gamtaa Afrikaa hatattamaa walitti qabame raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti akka mari'atu gaafate. Dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutii Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haalota raawwii waliigaltee naannoo Piriitooriyaa irratti jiru yaaddessaa waan ta'aniif paanaalii gamtaa Afrikaa marii geggeessuu qaba jechuun waamicha dhiyeessan. Dura taa'aan paartichaa waamicha kana kan dhiyeessan marii gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergamaa kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa Meejar Jeneraal Saamad Alaadee waliin waajjira isaaniitti taasisaniin ta'uu paartichi beeksiseera. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran hanga ammaatti daangaa Tigraay gadhiisanii akka hin baane kan eeran Dabratsiyoon akkasumas buqqaatonni gara qe'eetti deebi'uu akka hin dandeenyee fi lafti Tigraay gariin to'annoo weerartoota jala akka jiru dubbataniiru. Oduu xumuraaf qabanneen Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa taate. Konfiraansiin Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa Hoongii Koongitti taa'amaa jiru magaalaa Harariin miseensummaadhaan simachuu pirezidaantiin naannoo Hararii Ordiin Badrii ibsan. Magaalaan Harar miseensa federeeshinichaa ta'uun ishee magaalota biroo waliin hariiroo akka cimsattu kan gargaaru ta'uu pirezidaantichi ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti dabarsaniin ibsaniiru. Kana malees dameen turizimii caalmatti akka si'oomu carraa guddaa kan uumu ta'uu eeraniiru. Bara 2023 magaalaan Harar magaalota Saharaa gadi jiran keessaa miseensa dhaabbata magaalota hambaalee addunyaa taatee galmaa'uun ishee jalqabaa ta'uun ni yaadatama. Akkasumas magaalattiin hambaa addunyaa Jagol dabalatee hambaalee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO galmaa'an qabdi. Dabalataanis magaalattiin magaalaa lammiileen nagaa wal danda'uu fi gamtaan keessa jiraatan ta'uun UNESCOon beekamtii argatteetti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii fi pilaatfoormii TikTok, Facebook, Telegiraamaa fi walumaa galatti sisteema pilaatfoormii sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hordofaa jirtan oduu fi odeeffannoon har'aaf qabannee kanuma. Waan oduu kaa turtaniif galata qabdu. Hanga kan biraa qabadhee dhiyaadhutti nagaatti naaf jiraadha.